Harka fuuni akkam jirtan kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota miidiyaa Humna Oromiyaa. Miidiyaan Humna Oromiyaa hojii aadaaf seenaa duudhaa hawaasa uummata Oromoo baadiyyaaf magaalaa fagoo fi dhiyoo osoo hin jedhin kaabaaf kibba deemee kan waliin hojjetu ta'uu isaa gamanumaan isin beeksifnee turreerras. Gaafii tokko qabna. Giddugalli aadaa Oromoo hojiiwwan aadaa fi seenaa duudhaa hawaasa uummata Oromoo irratti maal hojjetaa jira? Tokko. Qabsoon giddugala aadaa Oromoo keessatti gaggeeffamaa jiru, qabsoon hawaas diinagdee keessatti gaggeeffamaa jiru maalirra jira? Eessa gahee jira? Eessa gahus qaba? Waan jedhus lama. Siyaasaa fi diinagdeen biyya keenyatti shoora akkamii qaba? Waliifoo isaan maalidha? Siyaasni maali? Diinagdeen maalidha? Waan jedhus sadi. Tuttuqaa gabaa fi kibbaa akkasuma immoo tuttuqaa dhihaa fi barii irraa jiru. Biyyi tun akkamitti keessummeessuu dandeetti? Eenyummoo eenyutu keessummeessa? Eenyutu tuttuqaa jira? Waan jedhus afur. Sagantaalee kanaaf kan fakkaatan bal'aa isaa ni qaban ni dhiyaanna jenneetiin isin beeksisuuf barbaada.